odeeffannoo bal'inaan qabadheettuun darbuu dhimma garee biyyaalessaati kan argannu gulaallee waancaa addunyaa kan bara 2026tiif biyyoonni addunyaa gulaallee geggeessuu irratti argamu biyyoota Afrikaa gulaallee irratti hirmaatan keessaa takka Itoophiyaadha. Gulaallee waancaa addunyaa kanaaf gaa Afrikaa irraa biyyoota 54tu hirmaachuudhaaf ture garuu Eritiraan gulaallee keessaa hubaasuu isheetiin wal qabate biyyoota 53dha gulaallee kana irratti hirmaataa kan jiru Afrikaa irraa waancaa addunyaa bara 2026 kanaaf gaa Afrikaa irraa biyyoota 10 hirmaata biyyoonni 9 ramaddii isaaniirraa kallattiidhaan tokkoffaa ta'uudhaan darban ni hirmaatu sanaan alammoo biyyoonni sadarkaa lammaffaadhaan xumuraan ilaalamuudhaan sadarkaa lammaffaa gaariidhaan xumuraan ilaalamuudhaan tapha dhaqaa galaa taphatanii biyyi kurnaffaan Afrikaa bakka buute waancaa addunyaa kana irratti hirmaatu kan adda baatu ni ta'a maaliif waancaan addunyaa bara 2026 biyyoota 48 hirmaachisa Afrikaan biyyoota 10 bakka buuti akkasuma Awurooppaa irraa biyyoonni 16 kan hirmaatan inni ta'a akkasuma biyyoonni Laatiin Ameerikaa Kaaribiyaan dabalatee hirmaannaa biyyoota dabaluun isaanii beekama kana dura akkuma yaadannu Afrikaa irraa biyyoota 5 qofaadha kan hirmaatu amma dachaadhaan dabaluudhaan waancaa addunyaa bara 2026 irratti Afrikaa irraa biyyoonni 10 kan hirmaatan ni ta'a kanaanis ramaddiin biyyoonni Afrikaa itti qoodamanii gaggeeffamaa jiran ramaddii 9dha kana jechuun tokkoffaa kan ta'anii darban kallattiidhaan kan hirmaatanii fi akkasuma lammaffaa gaarii qabxii olaanaa kan qaban tapha dhaqaa galaa play-off taphachuudhaan biyyi tokko kurnaffaa taate kan dabartu kan adda baatu ni ta'a ramaddii Itoophiyaan keessa jirtuu fi ramaddii A ilaaluudhaaf ramaddiin kun biyyoota jajjaboo kan of keessatti hammateedha gaa ramaddii kana keessa eenyu fayyitu jira kan jedhu ilaaluudhaaf ramaddiin kun gaa ramaddii Egypt faa keessatti argamanidha ramaddii Burkina Faso Sierra Leone Guinea Bissau Itoophiyaa fi Djiboutiin walumatti biyyoonni 6 keessatti argamanidha ramaddii kanarraa taphoota 10 taphatama jechuudha Itoophiyaan tapha 8ffaa isheeti kaleessa Sierra Leone waliin kan taphatte taphni kun dirree Liberia irratti taphatame Sierra Leone's Itoophiyaan keessattuu gaa staadiyeemii ulaagaa isaa eeggate yookiin standaardii kaaf eeggate qabaachuu dhabuu isaaniitiin dirree walabaa irratti taphatanii kaleessa gaa Liberia magaalaa Monrovia keessatti staadiyeemii argamu irratti taphni kun kan taphatame tapha kanaan gareen biyyaalessaa Itoophiyaa ga'umsa laafaa mul'iseetii jira gareen biyyaalessaa Itoophiyaa gulaallii marsaa 7ffaa staadiyeemii intarnaashinaala Kaayiroo irratti taphateen komiin irratti ka'uu qabu hedduun akka hin kaane taasisee jira sababbiin dorgommii sanaan ga'umsa olaanaa kan mul'ise Abubakar Nuuraa gaa ajandaa Itoophiyaa yookiin garee biyyaalessaa Itoophiyaa dhoksuu isaatiin egaa Itoophiyaan akka hin qeeqamne taasiseetii jira egaa Itoophiyaan garee dadhabaa ta'uusaa tapha kaleessaa irratti ifatti mul'isee jira garichi ittisni isaa baay'ee laafaadha gara fuulduraatti deemee taphachuu irratti akkasuma garee baay'ee laafaadha sanaan kubbaa garee faalaarraa buufachuu irrattis garee humata tattaaffii tokko hin taasisneedha gareen kun maaliif garas imale amma nama jechiisutti tapha kaleessaa irratti nutti mul'iseetii jira Sierra Leone sadarkaa kubbaa miilaatiin kan laalloo ta'e agasmara biyya Itoophiyaan yookiin garaagarummaa bal'aa biyyoota kanneen gidduu jiru ibsuufis nama rakkisuudha tapha kaleessaa irratti garuu taphattoonni garee biyyaalessaa Itoophiyaa ga'umsa laafaa mul'isaniin Itoophiyaan gool 2-0dhaan mo'amuu dandeesseetii jirti boqonnaa dura carraawwan argan fayyadamuudhaan taphattoonni garee biyyaalessaa Sierra Leone goolii 1-0dhaan dursaa boqonnaa bahanii Kamaaraadha daqiiqaa 38ffaa irratti kubbaa sarara bitaarraa rukutamte haala miidhagduu ta'een gara gooliitti jijjiiruudhaan goolii 1-0dhaan dursaa boqonnaa kan bahanii yeroo sanatti Asraat Tuunjoo fi Yaarid baay'ee taphattoota sarartisaa iddoo sana turanidha garuu kubbaa deebisuudhaaf taasuma waan socho'an hin qabanii yaalle egaa kun dogoggora taphattoota sarartisaa tapha kaleessaa irratti arginedha gama Itoophiyaati egaa boqonnaa deebis gareen biyyaalessaa Itoophiyaa jijjiirraa taphattoota muraasa taasise hedduu taasise gara direessiin hamma ta'e gara taphaatti ni deebi'a jedhamee eegamus ga'umsa boqonnaa duratti beekamaa ture ga'umsa laafaa sanatti fufsiisuudhaan inumaayyuu daqiiqaa dhumaa irratti daqiiqaa 95ffaa irratti goolii dabalataa keessummeessuudhaan goolii 2-0dhaan mo'amuu danda'eetii jira gareen biyyaalessaa Itoophiyaa taphoota gulaallee waancaa addunyaa 3 darbeen goolii 2-0dhaan mo'amee jira tapha Ijipti goolii 2-0dhaan kan
mo'ame san duras goolii 2-0dhaan kaleessas goolii 2-0dhaan mo'amuu dandeetti jira gareen kun egaa akka waliigalaatitti garichi malee bu'uura irraas jijjiiramni guddaan akka isa barbaachisuu fi gareen biyyaalessa Itoophiyaa abdii lammiilee biyyattii miiliyoona 100 fi miiliyoona 30 ta'e kun iddoo hundatti mo'ame lammiilee Itoophiyaa qalbii gadi cabsuu kana dhiisuu akka qabudha. Namoonni hedduun kaasaa kan jiranii gareen biyyaalessa Itoophiyaa qixa kanaan ga'umsa laafaa mul'isee taphoota ramaddii 8 taphateerra qabxii 6 qofa qabatee sadarkaa 5ffaa irratti argama. Gareen kun taphoota 8 taphatee tapha tokko qofaadha Jibuutii injifachuu kan danda'e ta'uu 3 qixabee jira 4 mo'amee jira. Gooliiwwan 11 garee kanarratti galaniitu jiru. Goolii 7dha gareen kun kan galchuu danda'e isaayyuu tapha Jibuutii irratti goolii 6 galcheedha. Sanaan ala gareewwan biroo irratti gareewwan akka Sierra-Leone, Burkina Faso, Egypt, Guinea irratti goolii galchuu hin dandeenye egaa idaa goolii 4dha kan qabu. Ramaddii kanarraa idaa goolii 24 kan qabdi Jibuutii dorgommii keessaa baateerti. Gareen biyyaalessa Itoophiyaas akkasuma gulaallii kana keessaa hafuu danda'eetii jira. Gulaallii waancaa addunyaa kanaan kaleessa daqiiqaa 95ffaa irratti goolii Alhassan Koromaa dabaleenii gareen biyyaalessa Itoophiyaa goolii 2-0 mo'amuu kan danda'e. Tapha kaleessaa irratti daqiiqaa dhumaa irratti kan reegan Itoophiyaa Abubakar Nuuraa kubbaa naannoo garee faallaa yookiin sarara peenaalitii garee faallaa Sierra-Leone jirtu addaan itti bu'ee galchuudhaaf jecha karra isaa yookiin goolii isaa dhiisee ba'uu isaatiin wal qabatee tapha deebisanii hubuutiin taphattoonni garee biyyaalessa Sierra-Leone haala salphaa ta'een kubbaa duwwaa qabatanii dhufuudhaan goolii galchuu danda'aniitii jiru. Tapha kaleessaa irratti wantoonni mul'atan hedduun isaanii waan garicha qeeksisu jennee kaasuu dandeenya. Egaa asanas ta'e kana garuu Itoophiyaan haala amma jiru kanaan egaa dorgommii gulaallii garaagaraatti hirmaataa kan jirtuu fi ga'umsa laafaa mul'isaa jirtu kanaan kubbaan miilaa biyyattii bu'uurarraa jijjiiramuu akka qabu kan namatti mul'isudha. Tapha ramaddii kana biraatiin kaleessa Ijiptii fi Burkina Faasoon taphni taphatan goolii maleedha kan xumurame. Taphni kun istaadiyeemii Burkina Faasoo irratti taphatame. Tapha kanaan wal qabatee oduun gaddisiisan gama Manchester City ka'uu danda'u. Taphataan sarara fuulduraa garee biyyaalessa Ijiptii fi akkasuma kilaba Manchester City Omar Marmush daqiiqaa 3ffaa irratti miidhamni isa mudate dirreerraa akka ba'uuf isa taasisee jira. Taphataan kun egaa miidhamni isaa hagam dirreerraa isa fageessuu danda'a kan jedhu ifatti beekamu baatus garuu miidhamni taphataa kanaa jabaa ta'uu akka maluudha kan himame. Egaa kanaanis Burkina Faasoon qabxii tokko argachuu isheetiin carraa biyya sadarkaa lammaffaa gaarii taatee xumuruudhaaf qabdaran bal'ifatteetii jirti. Burkinaabeen kaleessa qabxii tokko argachuu isheetiin qabxii 15 gaachuudhaan sadarkaa lammaffaa cimsattee jirti. Egypt kaleessa qabxii tokko argattee qabxii 20 ramaddii kan dursaati kan jirtu. Hamma onaatti taphoota taphatte keessaa 8 taphatte keessaa 6 injifattee 2 qixa baatee tapha tokkos hin mo'amne. Garee faallaa irratti gooliiwwan 16 galchitee jirti. Goolii 2 qofaadha kan keessummeessuu dandeesse. Gareen Osam Hassan Egypt bara kana gulaallii waancaa addunyaatiin ga'umsa olaanaadha mul'isaati kan jiru. Egaa biyyattiin marsaa afuraffaadhaaf seenaa waancaa addunyaa irratti hirmaachuudhaaf amma qarqararra geesseeti kan jirtu. Akkuma yaadannu kana dura Egypt irra deddeebiidhaan waancaa Afrikaa shaampiyoonii yookiin olaantummaa fudhattu malee waancaa addunyaa irratti seenaan ishiin qabdu baay'ee xinnaadha. Akkuma walii galaatittu yeroo 3 qofaadha waancaa addunyaa irratti hirmaachuu kan dandeesse. Bara kana imala dinqii taasisaatii jiru. Taphattoonni garee biyyaalessa Egypt dhaloota warqee jedhamu kun kan Mohamed Salah akkasuma kan Omar Marmushii fi Mohamed Trezeguet fa'aa of keessatti hammate waancaa addunyaa bara 2026 irratti Egypt bakka bu'uudhaan Afrikaadhaaf waan guddaa mul'isuu ni danda'u fi kan eegamu. Gulaallii kanaanis ga'umsa kana mul'isuu dandeesseeti kan jirtu. Ramaddii kana akkuma dura isinii kaasee Egypt qabxii 2 qabdi. Burkina Faasoon 15, Sierra-Leone 12, Guinea Bissau 10, Itoophiyaan qabxii 6, Jibuutiin qabxii 1. Qabxii 1 kanaayyuu Itoophiyaa irraa argatte Jibuutiin sadarkaa 1 hamma 6 jiru qabataniiti kan jirani. Gulaallii waancaa biyyoota Afrikaa kan ramaddii Itoophiyaa kanaan jechuudha. Ramaddii biraa yookiin qabxiiwwan ramaddii biroo ilaaluudhaaf kan baa ilaaluudhaaf Riippaabilikii Dimokiraataa Koongoo dirree fi deeggartoota ishee fuulduratti Seenegaaliin goolii 3-2 mo'amteetii jirti kaleessuma jechuudha. Toogoonis goolii 1-0dhaan Suudaan injifachuu dandeesseetii jirti. Tapha Dimokiraataa Riippaabilikaa Koongoo fi Seenegaal irratti
Nicolas Jackson goolii Senegalii galche akkasuma Gueye fi Sarr taphattoota biroo goolii Senegal dabalanidha. Sanaan ala Bakambu fi Wisan Democratic Republic Congo dursaa qabachiisanis boodarra gooliiwwan keessummeessan Senegal duubaa kaatee goolii 3-2 injifattee qabxii 3 akka galmeessitu yookiin argattuuf gargaaranitti kan jiran. Republic Democratic Congo boqonnaa dura daqiiqaa 26 Bakambu daqiiqaa 33 Wisan gooliiwwan galchaniin goolii 2-0 dursaa boqonnaa 2-1 dursaa boqonnaa bahanii Guyen daqiiqaa 39 goolii tokkitti Senegal waan galcheef boqonnaa deebii garuu Senegal gooliiwwan Jacksonii fi akkasuma Sarr walitti aansanii galchaniin qabxii 3 argachuu dandeesseetii jirti. Kanaanis gaa ramaddii kana jechuudha qabxii 3 kan argatte Senegal qabxii 18tiin dursuu itti fufteetii kan jirtu. Taphni biraa kaleessa eegamaa ture kan Suudaanii fi Toogooti. Taphni kun injifannoo Toogoo goolii 1-0dhaan kan goolabame. Suudaan waraana waliin keessa jirti biyyattiin egaa haala kana keessa taate gulaallii waancaa addunyaa kanaan biyya ga'umsa gaarii mul'isaa turteedha. Amma garuu as dhiyoo kana taphoota mo'amaa dhufteerti. Kaleessas Toogoodhaan mo'amuun ishee carraan ramaddiirraa darbuu yookiin tapha playoff dhaqaa galaa qaqqabuuf qabdu daranuu jalaa dhiphatee jira jechuun ni dandeenya. Maaliif garaagarummaan Senegaalii fi Suudaan gidduu jiru amma qabxii 6 ta'eetii jira. Kan Koongoo fi Suudaan gidduu jiru akkasuma qabxii 4 ta'eetii jira. Egaa taphoota itti aanan kan injifattu yoo ta'e taphoota sanaan ammoo biyyoonni ishee ol jiran Senegal fi Republic Democratic Congo kan mo'atan yoo ta'e Suudaan carraan darbuu ishee olmoos kan xumuramu ni ta'a. Kaleessa garuu qabxii 3 dhabuun ishee carraan Suudaan daranuu akka dhiphatuuf taasiseeti kan jiru. Suudaan direetiin ala Toogoo waliin taphattee goolii 1-0dhaan kan mo'amte. Ramaddii kana Senegal qabxii 18tiin Kongoon Republic Democratic Congo jechuudha qabxii 16 Suudaan 12 sadarkaa 1-3 qabatanii jiru. Toogoon qabxii 7 qabdi. Mooritaaniyaa fi Suudaan kibbaa qabxii 6 fi 4 qabaachuudhaan sadarkaa 5ffaa fi 6ffaa qabataniiti kan jiranii. Ramaddii caa Afrikaan kibbaa fi akkasuma Naayijeeriyaan kaleessa taphatanii goolii qixa bahan irratti. Egaa ramaddii kana ammallee Afrikaan kibbaa dursaa jirti. Naayijeeriyaa ramaddii kana keessaa biyya ammallee yaaddoo jala jirtu taateetti jirti. Afrikaa bakka bu'uudhaan gulaallii waancaa addunyaa fi waancaa addunyaa irratti biyya seenaa guddaa qabdudha. Naayijeeriyaan bara kana garuu gulaallee irratti ga'umsa ishee mul'isaa jirtu baay'ee amansiisaa miti. Kaleessas Afrikaa kibbaa waliin goolii malee ba'uu dandeesseeti kan jirtu. Goolii tokko qixa ba'uu dandeessee jirti Naayijeeriyaan. Kaleessa injifachuu dhabuun Naayijeeriyaa taphoota itti aananiin daran gareen biyyaalessa Naayijeeriyaa yaaddoo jala akka galuuf gargaaree taasiseeti jira. Tapha kaleessaa irratti Afrikaan kibbaa kubbaa taphataan Naayijeeriyaa Troost Ikong garee isaa irratti daqiiqaa 25 irratti galcheen dursaa qabatee ture. Daqiiqaa 44 irratti garuu beesiin goolii qixxeessituu Naayijeeriyaa galchuudhaan Naayijeeriyaan qabxii 1 argachuu dandeesseeti jirti. Akka walii galaatti garuu tapha kaleessaa irratti Naayijeeriyaan qabxii 3 dhabuu isheetiin wal qabatee amma qabxii 11 sadarkaa 3ffaa teessee jirti. Garaagarummaan Afrikaa kibbaa waliin qabdu gara qabxii 6tti bal'atee jira. Tapha 8ffaa isaaniitti kan taphatanii tapha 2 qofaadha kan isaanaafuu even taphoota itti aanan kan injifattu yoo ta'e Afrikaan kibbaa dirqama taphoota ishee afaan injifatamuu qabdi. Sanaan ala immoo Beeniin qabxii 14 kan qabdu sadarkaa 2ffaarra kan teessee mo'amuu qabdi. Kanaaf carraan Naayijeeriyaa ramaddii irraa darbuudhaaf qabdu. Gulaallii waancaa addunyaa kanaan daran dhiphuu jala galee jira jechuun ni dandeenya. Ramaddii daa jalatti kan argaman Morkiin Kaameruun akkasuma Liibiyaa kaleessa geggeessan tapha kan eegamuudha kan ture. Taphni kunis tapha kaleessa geggeeffaman keessaa taphoota xiyyeeffannoo argatanidha. Keep Verdeedhaan kan mo'amte Kaameruun ramaddii kana Angoolaan Moorishees goolii 3-1 kan injifatte. Kaameruunis ramaddii kanarraa ammallee qormaanni biraa ishee eeggataa. Kaleessa goolii 1-0dhaan Keep Verdeedhaan kan mo'amte. Kanaanis garaagarummaan Keep Verde waliin qabdu gara qabxii 4tti bal'ateeti jira. Ramaddii kanarraa darbuudhaaf carraan bal'aan kan Keep Verde ta'uu isaati kan namatti mul'isu. Keep Verdeen taphoota 8 taphatteerraa qabxii 19 sadarkaa jalqabaa irratti argamti. Kaameruun qabxii 15 sadarkaa 2ffaa irratti argamti. Garaagarummaa qabxii 4tti gidduu isaanii kan jiru. Liibiyaan qabxii 14 qabdi. Angoolaan 10, Moorishees fi Swaatiiniin biyyoota dorgommii kana keessaa geggeeffamanidha. Egaa Kaameruun taphoota ishee hafan lamaan kan injifattu yoo ta'e Keep Verdeen dirqama mo'amuu qabdi. Egaa ramaddiin kunis tapha
morkii cimaa yookiin ramaddii morkii cimaa keessummeessaa jirudha. Taphni ramaddii E kan Morookoo hirmaannaa waancaa addunyaa itti mirkaneeffachiisedha. Ramaddii kanarra Morookoon dursitee darbuu ishee mirkaneeffatteetti jirti. Ramaddii Fa'aadhaan Ivory Coast, Gabon, Gambia, Burundi, Keeniyaan biyyoota sadarkaa 1-5 qabatanidha. Kaleessa Keeniyaan injifachuu dandeesseetti jirti. Keeniyaan goolii 5-0 kan injifatte, Seychelsiin kan mo'ate. Seychelsiin goolii 5-0 injifattus ramaddii kanarraa qabxii 9 qofaadha kan qabdu. Keeniyaan garaagarummaan biyya ramaddii kana dursituu Ivory Coast Cote d'Ivoire waliin qabdu qabxii 11dha. Cote d'Ivoire qabxii 20 ramaddii kana dursuu irratti argamti. Sanaan ala Gabon qabxii 19 sadarkaa lammaffaarratti argamti. Morkiin ramaddii kana daran olaanaa ta'uu isaati kan namatti mul'isu. Taphoonni biraa kan Tunisiyaa fa'aa ilaaluu ni dandeenya. Ramaddii haa jala kan jirtu Tunisiyaan Morokootti aantee biyya lammaffaa gulaallii waancaa addunyaa kan bara 2018 mirkaneeffatteedha. Sanaan ala Taanzaaniyaanis Niijeeriin dirree fi deeggartuu ishee fuulduratti mo'amteetti jirti. Taphni Gaaboonii fi Ivory Coast goolii maleedha kan xumurame. Gaambiyaan Burundii goolii 2-0 injifattee jirti. Namiibiyaan goolii 3-0 Sao Tome Principe mootee jirti. Guinea Bissaawoon tapha ramaddii Itiyoophiyaatiin Jibuutii wixata injifachuun ishee kan yaadatamudha. Gulaallii waancaa biyyoota Awurooppaa ilaaluudhaaf kaleessa taphoonni hedduu taphatamanii jiru. Gulaallii waancaa addunyaa kanaan jechuudha. Qabxiiwwan isaanii ilaaluudhaaf Azerbaijan Ukraine waliin, France goolii 2-1 Iceland, Armeeniyaan goolii 2-1 Republika Ireland, Hungariin dirree ishee irratti Portugaaliin goolii 3-2, Bosniyaa Herzegovinaan Austriyaadhaan goolii 2-1 mo'amtee jirti. Cyprus fi Romaaniyaan goolii 1 Norway goolii 11-1 Moldova Albaaniyaan goolii 1-0 Laatiiviyaa Serbiyaan dirree fi deeggartuu ishee fuulduratti Ingilaandiin goolii 5-0 mo'amteetti jirti. Kosovoon akkasuma goolii 2-0 Swiidin tapha injifatteen taphni kun qabxii hin eegaminidha. Switzerland goolii 3-0 Slovaania, Belarus, Scotland goolii 2-0 Greece dirree fi deeggartuu ishee fuulduratti Denmarkiin goolii 4-3 mo'amaniiti kan jedhani. Tapha kaleessaa irratti tapha eegaman keessaa taphni Firaansii fi Ayislaand isa tokkodha kan ture. Tapha kanarratti Kylian Mbappeen peenaalitiidhaan goolii galchee jira. Mbappeen gooliin galchee biyya isaatiif goolii 52ffaa ta'uudhaan kan galmoofte. Taphataan kun egaa umrii kanaan gooliiwwan hedduu galchaatee jira. Rikoordii Oliver Giroud kan garee biyyaalessa Firaansii goolii hedduu galchuudhaan rikoordii qabate goolii 57 qixxaachuudhaafis goolii 5 qofaadha kan isaafu. Rikoordii Heenari immoo caalee jira. Heenariin goolii 51 garee biyyaalessa Firaansii galchuudhaan taphataa seenaa qabudha. Kaleessa goolii galchuu danda'eeti kan jiru. Sanaan ala Baarkolaan goolii biraa dabaleeti jira. Fransiif Chouameniin daqiiqaa 68ffaa irratti kaardii diimaadhaan tapha sanaan dirreedha baheedha. Taphni biraa kan eegamaati ture kan Hangaarii fi Poorchugaal ture. Tapha ramaddii fa'aadha. Tapha kanaan Poorchugaal galchii 3-2 injifachuu dandeesseetti jirti. Gooliiwwan injifannoo Poorchugaal Bernardo Silvaan daqiiqaa 36ffaa, CR7 peenaalitiidhaan daqiiqaa 58ffaa irratti Jaao Kanseeloon daqiiqaa 86ffaa irratti galchaniiti jiru. Gooliiwwan Hangaarii lamaan isaaniitu Vaargaadha kan galche daqiiqaa 21ffaa fi 84ffaa irratti galchuu dandeetti jira. Cristiano Ronaldoon kaleessa gooliin galchee gulaallii waancaa addunyaatiin goolii 43ffaa taateeti jirti. Kun seenaa gulaallii waancaa addunyaa keessatti taphataa jalqabaa isa taasisuu dandeetti jira. Waliigalatti garuu taphoota taphatee gooliiwwan 943ffaa isaati galchuu kan danda'e Cristiano Ronaldoon taphataan sarara fuulduraa kilaba Al Naasir kun jechuudha. Biyya isaatiif goolii galchuu itti fufeeti kan jiru. Tapha kaleessaa irratti taphataan sarara gidduu garee biyyaalessaa Hangaarii Dominik Szoboszlai tapha kana dura waa'ee Cristiano Ronaldo keessattuu bara 2009 gulaallii waancaa addunyaatiin yeroo Cristiano Ronaldoon taphataa ture garee biyyaalessaa Hangaarii waliin Poorchugaal waliin taphattu inni taphataa osoo hin ta'in ijoolleen taphattoota waliin gara dirree seenan keessaa tokkodha kan ture. Kaleessa garuu taphataa seena qabeessa kana waliin faallaa ta'e taphataa ta'e taphachuu isaatti akka gammadeedha tapha dura kan dubbate. Tapha kaleessaa irrattis
dursaa taphattoota ta'uudhaan kan taphate taphataan kun goolii jalqabaa Vargas galcheesse kubbaa tokko mijjeessuu danda'eetii jira. Tapha kaleessaanis gareen isaa haa mo'amu malee ga'umsi Hangaarii mul'iste gaadha jechuun ni danda'ama. Gulaalli waancaa kan biyyoota Awurooppaa kanaan qabxiin kaleessa osoo hin eegamin galmaa'e kan Noorwee Moldovaa goolii 11 fi tokkoon injifatteedha. Tapha kanaan Erling Braut Haaland goolii 5 galchuu danda'eetii jira. Taphataan kun goolii oomishuu isaatti fufeetii jira. Gareen biyyaalessaa hanga Norway goolii 11 yoo galchu inni goolii 5 galchee Asgard goolii 4 galchuu danda'ee jira. Odegaard akkasuma taphataa goolii biraa dabaleedha. Kanaanis Norway goolii 11 galchuu dandeesseetii jirti. Akka walii galaatitti taphataan kun biyya isaatiif taphoota 45 goolii 48 galchuu kan danda'e Erling Braut Haaland biyya isaatiif taphoota taananiin goolii hammamii galcha kan jedhu ni eegama. Kilabiin isaa Manchester Cityin tapha Premier League taanu Manchester United waliin ni taphata. Tapha sanaanis kaka'umsa kanaan goolii kamii galchuu hagamii galchuu danda'a kan jedhu kan walumaan ilaallu ni ta'a. Gulaallee waancaa addunyaa biyyoota Laatiin Ameerikaatiin Argentinaan goolii 1-0 Ecuador, Brazil goolii 1-0 Boliviyaan mo'amaniiti kan jiran. Nottingham Forest Nuno Espirito Santo jirra kaasuun isaa ni yaadatama. Amma immoo leenjisaa duraanii Tottenham Spurs Ange Postecoglou leenjisaa garichaa gochuudhaan qacaree jira. Fenerbahce torbee dabarsine keessa Jose Mourinhoon hojii leenjisummaarraa akka ka'u erga murteessee bakka isaa Domenico Tedesco leenjisaa haaraa gochuudhaan Fenerbahceen qacaruu isaatti BBC'n kan gabaase.